shamarran keenya yeroo maammadoon keecha isinitti quufe isinitti koore isinillee itti kooruu qabdu. Nuti daa'imendii taane qofa irratti wanti isinitti himu lammiin chaaniyaa hinno maallaqi gadi naqee ilaal birrii doolaara isaanii gadi naqee shamara keenya gabbaree kabajee ilaal. Luka lamaan jilbiiffatee lafatti jechuudha. Lammiin chaayinaa mallaqa kaashii gabbara kanfaluun shamarree Itoophiyaa yeroo fuudhu agarsiisu ajandaa miidiyaa ta'e. Viidiyoo sirna gaa'ela isaanii irratti waraabame akka agarsiisutti lammiin chaayinaa kun firoota isaa wajjin warra soddaa deemuun mallaqa kaashii gabbara warra intalaatii yeroo kennan kan agarsiisudha. Itoophiyaa keessatti Oromiyaa dabalatee naannolee garaagaraa keessatti shamarran yeroo hiribsiifaman gabbarri maatiif ni laatama. Kunis ulfinna maatii isheeti jedhama. Keessattuu naannoo gabbarri garmalee qaala'uun dhiironni fuudha itti sodaatanis ni jiru. Gabbarri humna jireenya yeroo ammaa shamarran Itoophiyaa bar namumtiin hawwine hin jiru jechuudha. Namumtiin hawwine. منها اثيوبيا ليه جمال واخلاق والله انك ذوق وتفهم ويا زين ما اخترت اثيوبيا اخلاق وجمال وحشمه كنا كنا أكنت دوغا كينيا باسا أكنت إثيوبيا شمر جاللا نما جاللا ميام ملي تكوي ماكي اور الرجال اللي نقابي جدي مراتا ميو جمان نقفني نفهمال جرجران ساماري ورمو ماكي ورورا زالالي نقابي كيو جتشو نمكا ايچا جرتوكا مامدو توبيا ايچو ما جرتو شمرم مسينر كاغورتاني آرا كيو جدا بكا جرتاني كاادا آرا اما چانياني اكنا تتگري نكي يوفو دي اكا سمالي Saudini yo akkanatti shamara Itoophiyaa malee fuudhu jedhee fokkoru yoo mooyi Bangaalin simaki oro rajalalli naqabe ana shamara Itoophiyaa malee fuudhu yoo jedhu keenya eecha jirtu bakka jirtanii dammaqa malee badii sinitti dhufe odoo sin jirtanii balaan buute kiyu jechuun ammaka ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti siniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galanni haa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa shamarran keenya jechuudha viidiyoon amma asirratti fidee kanaan jechuudha nuti daa'imendiidha jechuudha daa'imendii. Amma tokko faarate daa'imendummaan keenya maalidha yoo jettanii shamara Itoophiyaa jechuun shamarri Itoophiyaa wanni isinii galuu qabu waggaa 8 gaafa guuttirraani haadha ishee jalatti mo'aa mana keessaa baratti jechuudha. Maal jedhanii nu guddisu beektanii maanguddoonni keenya bifa naaf haa kennuu malkii naaf haa kennuu jedhu garuu mo'aa akka gorabeeti jedhu garuu inni sun dogongoraadha beektanii bakka sanatti hin dogongorani. Maal seetanii shamarran keenya dhugumatti harki keenya warqiidha keessi keenya warqiidha bakka akkuma bifarra gurraachofnu keessi keenya immoo adii nacciidha nuti gubbaa gurraachofna malee akkasumallee namichi arabaa warroonni arabaa wanni isaan nu jaalatanii fi mana isaanii keessatti kan nyaata mirxii hojjetanii fi ijoollee keenyadha jechuudha. Baay'ee ijoolleen tokko nyaata abashaallee ni hojjetu jechuudha. Yeroo hojjetan wajjin nyaatu sirriitti jaalatu jechuudha. Nyaata biyya keenya ni hojjetuu fi akkasumas immoo kaakunu akkanatti daa'imendii taane jirraa warqii taane jirraa warroonni shamarran online irraan jaalala jettanii maammadoon taa'ee isinitti qoosu isinitti of jajuu qabdu kun akkanatti ilaal nuti daa'imendii dhala fuulalleetti hin kennina idaatti hin qabdani jechuudha. I don't care jedhaati doolaara bicha maammadoo keechan fiqirinyaa keechan jaalallee keechanii maallaqa keechan goradhaa. Sababbiin isaa maallaqa malee maammadoon bala kana jaalala lafa kaayee boorsaa keessa ol kaayee maallaqa bichaa barbaada jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne dhiirri bara kana hundaa miti hin jira keessatti jechuudha. Kan jaalala qulqulluu namaa qabu nama akkamitti nama hojjetu nama hojii hin tuffanne hojii kamiyyuu kan hin tuffanne hojjeteetu babaqa kan nama isa godhuu danda'u kan jireenya isaa jijjiiruu danda'u namni akkasii yoo siinis ol bare biyya ormaa keessa akka turte maallaqa sarratti ergitu hin barbaadu jechuudha. Inni sun maal barbaada yeroo hundumaa ni hojjeta maallaqa
ofii isaaniin jechuudha karaa danda'e waan danda'e si gargaaru barbaada akkasumas akka daftee biyya keessa biyyatti galtee wajjin jireenya eegaltan barbaada kan inni hojjetu san ka qabeenya immoo kan qabu dubartiidha siniif galee kan inni hojjetu san akkati immoo sabsab gootee qabdu barbaada malee akka asteechee akka asitti jechuudha akka astaa'ame turtee yookaan immoo isuma irratti akkaawuntii isaati irratti maallaqa galchitu hin barbaadu jechuudha dhugumaan namni jaalala dhugaa siif qabu namni immoo jaalala sobaa siif qabu maal godha seetanii maallaquma eegaa jechuudha jiini yoo galte sababuma guure jechuudha takkaana dhukkubee jedha takkaa bilbilli koo bade jedha takkaa akkas jedha wanumti ni sababa hin guurre hin jiru jechuudha wannoonni akkasii jaalala dhugaa hin ibsanii jaalala dhugaa kan ibsu yeroo hundumaa dhiphinna kee si wajjin kan dhiphatu akkasumas dadhabbii kee kasi wajjin dadhabu har'amee dalagaa natti guddate nan dadhabe yoo jetteen dadhabbii kee san bakka ofii buusee kan yaadu yeroo hundumaa immoo yeroo si dawwalu sirritti bakka haala jireenya kee kan si gaafatu nageenya kee kan si gaafatu sirritti jechuudha nageenya kee gadi qabee haala hojii akkam akkasitti ulfaatu gadi qabee namni si gaafatu jaalala qulqulluu siif qaba jechuudha immoo namni soba si jaalatu maal jedha seete lubbuuto onneeto wusteetoo jedhala lubbuuto sagalee kee duun dhagayyoon oole bakka waan anduunatti fakkaata wii har'amee dosi dubbisiiniin oole jedha nageenya sin gaafatu be waa'ee lubbuutitu dura dhufa jechuudha namni akkasii namni kamiyyuu lubbuu ofii baasee namni namaa kennu hin jiru siniif galee anaaf jedhiiti du'ime bakka kiyya du'ime doo jettee namni tokkichi namni bakka namaa bu'ee du'u hin jiru jechuudha kanaaf jechuudha ijoolleen keenya baay'een keechan kan dogongoraa jirtani jaalala akkasi jaalala lubbuu koo si malee jiraachuu hin danda'u sagalee kee yoon dhaga'uu dadhabee guyyaa sanna dhukkuba har'a sagalee kee oduun dhagayinan oole namni jedhu jaalala dhugaa siif hin qabu jechuudha atis jala murtee wanti kun jaalala dhugaati moo jaalala sobaati moo jettanii adda baasuu ni dandeechu jechuudha inna kanaafuu jechuudha yeroo hundumaa filannoo keechan wanni ta'uu qabu jechuudha jaalala keessatti filannoo keechan wanni ta'uu qabu nama yeroo hundumaa yeroo dawwaltuufis bilbila bira hin jirre akkasumas yeroo hundumaa nama hojii irratti argamu guyyaa boqonnaa guyyaa ayyaana akka tasaa manatti argameen alatti yeroo hundumaa nama dalagaa akkam oduun tuffatin dirgin godhee hojjetu nama immoo waa'ee maallaqa keetii sin gaafanne akkasumas immoo haala jiruuf jireenya kee gara fuulduraa akkam takka wajjin deemtan gizeen nama wajjin haasa'u nageenya maaragaa si gaafatee ka'ee maal akka hojjechuu qabuu fi wanta ati hojjedhu jettee sanitti gammadee deeme nama hojjetu waan ati jettuun ishii jedhee nama sirraa fudhatu akkasumas immoo dhiphinna kee namni si dhiphatu yeroo hundumaa jaalala dhugaa qaba jechuudha keessattuu namni jaalala dhugaa siif qabu daddafee waa'ee jaalala sin gaafatu intura jechuudha waa'ee jaalala keecha seenuu fi intura akkuma obboleettiitti sitti haasaa amalli kee haalli kee hundumtuu yoo siif galeef jechuudha saniin booda yoo xiqqaate waggaa tokko olaga waggaa lamaa si haasofsiisa jechuudha namni jireenya boruutiif si bare si barbaade jechuudha eenyu akka taate amalli kee amala akkamii akka ta'e haalli kee haala akkamii akka ta'e ati nama akkamii akka taate zim jedhee si hubata jechuudha saadaduma si wajjin haasa'uun dafee jaalala sin gaafatu jechuudha erga kana xumuree ka'een boodatti suutuma jedhee jaalala si gaafata jechuudha namni akkasi jaalala qulqulluu siif qaba garuu immoo namumti dhufeetuma namni tokko amma sinillee mudachuu danda'a obboloota koo maal godhu seetanii tokko feesbuukidhaan isaa ta'u haysiin jedhu nagaa sin gaafatu saniin booda eecha jirtaa sin jedhu yoo biyya arabaa saudiin jira dubaan jira yoo jetteeni lakkoofsa bilbila keetii miinaa jijjiiri sin jedhu jechuudha lakkoofsa bilbila keetii yoo jijjiirte jette yoo atilleen argine gizee dhibba dawwalu jechuudha gaafuma dawwalan isanii jechuudha tokko jedhanii gaafuma sittaasanii lubbuu koo akkam nagaa oltee lubbuu fayyaa keetii naguma jirta sin jedhu jechuudha inna saniin boodatti ka haasa'ee saniin booda jaalalli kee akkamti na qabe wayyoo jedha bariisalloo si dawwal lubbuu akkam nagaa jirta fayyaa keetii jedhee raawwatetti jireenya wajjin eegaluu barbaade jireenya na wajjin jiraatta baay'een si jaaladha sin jedha mee amala keetuun barre eenyu akka taate sin beenne guyyaa akkasitti taate guyyaa sadaffaa jaalala si gaafate ijoolleen akkasitti dogongoraa jirtan ijoolleen akkasitti dogongortanii maallaqa keechan duriyyee shagaxeetti ergitanii qanii kaan bilbila sinirraa cufatu warroonni akkasii suni of eeggannoo godhadha immoo wanta akkasii sin muudate
mudate yoo dogongortanii jiraatanis hin mudate irraa baradhaati barumsa san irraa baradhaati jireenyi ijoolleen nyaatamtanii jireenya jibbitanii jirtu jireenyi itti fufee jiraatama jechuudha inni isin nyaate sun maallaqni sun bara baraan isin jiraachisu garuu isin immoo barumsa irraa fudhattanii nama biraa fakkaattota akka keessanii namoota onlaayiniidhaan jaaladhe isiniin jedhasan gorsitanii karaa badiisarra deebisaa ofii keessaniif illee jireenya tokkottanii akka haarawaatitti eegaltanii dogongora keessanirraa akka barumsaatti fudhattanii iddoo yaaddan hundaayyuu ga'uu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf jechuudha namni immoo yoo namni numa dogongora namni dogongoriin hin jiraatu dogongora ofii sanirraa immoo barumsa guddaa argatu jechuudha. Erga ofii barumsa argatanii immoo nama cinaa jiru san barumsa kennuufi waan isa ga'e namni tokko amma muudannoo ofii waan akkanan ta'e waan akkanaa keessan darbe jedhee muudannoo ofii yoo kaasee namatti himu waa'ee ofii yookaan immoo haala ofii sitti himaa hin jiru irraa baradhu ani kaleecha nama akkanaan ture waan akkanaan hojjechaa ture waan sun garuu barumsa naaf ta'e waan ta'eef atis waan akkanaa kanarraa deebi'i jedhee namni seenaa isaa kaasee gaafa sitti himu jireenya kee boruu akka si haaromsaa jiru akka boru nama si godhaa jiru beeki sirriitti hubadhu jechuudha. Namni immoo namni tokko waa'ee haala jireenya isaa itti himu akkuma qaldiitti namni qabatu ni jira garuu abbaan suni boruttiin deemina odeechi yookaan bakka biraa na himi miti barumsa irraa fudhadhu ani nama akkanaan ture har'a garuu nama akkanaati wanti akkanaa kun badaadha jedhee gaafa jireenya isa dabarsisan duubatti deebi'ee gaafa namatti haasa'u namni tokko irraa baradhu jedheeti jechuudha akkas obboloota kooyi kanaafuu jechuudha yoo tasa kan dogongoramu ta'e dogongora sanirraa barumsa fudhatanii jireenya ofii tokko jedhanii oofanii ni deemama jechuudha. Ijoolleen dogongorri badaan maalidha dogongorri badaan maalidha yoo jettanii wanta tokko ni dogongortaa erga dogongorteen booda immoo murtee du'aa ofitti fudhachuudha jechuudha baay'inaan kan mul'atu waan akkasiiti dogongora keessan irratti dogongora lammataa wanta itti fudhattu murtee du'aati jechuudha murtee du'aa namoonni fudhatanii gaafa addunyaa kanarraallee deemtan achitti illee fudhatama hin qabdan jechuudha maaliif jennaan namni ofii isaatii of ajjeesee sabara dhaqee boqonnaa bara baraallee hin argatu jechuudha seexanaaf ajajamee waan deemeef seexana tokko barbaadetti taphata jechuudha ibidda keessa galche kanaafuu ijoolleen akkasitti waan hin taane dura dogongortanii raawwatan dogongora sanirratti immoo dogongora lammataa lubbuu keessan irratti warroonni murteessitan waan akkasirraa of qusadhaasiniin jecha sijammar jaalalli onlaayinii irra jaalala qulqulluu kan jaalala dhugaatii miti jechuudha isiniif galee isin maallaqa hojjetachuu dhufne hundi keenya jechuudha kan abbaa manaa keenyallee gannee dhufne maallaqa hojjechuu dhufne waan ta'eef agaazarutti maallaquma hojjenna bakka maallaquma hojjechuu dhufne yoo jaalala barbaadne biyyaayyuu hin dhufnu biyyuma teenya jechuudha maaliif jennaan namni jaalala barbaadu rufarra fageenyarra jaalala wal miidhuu irra biyyuma taa'ee jaalala isa wajjin adeemsisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf jechuudha biyya ormaa dhufuun hojjennee of jijjiiruuf nama ta'uuf boruu keenyaaf malee jaalala barbaanne bilbila keessa oolle saa 20 of raasa'u miti. Sijammar immoo haga bilbila keessa teenye waan hin taane haasaa oollu hojiilee onlaayinii kan akka yuutuubii kana yoo hojjenne akkasumas immoo wantoota garaagaraa yoo hojjenne faayidaa arganna jechuudha. Nama wajjin haasaa ooluun faayidaalee siin kennu oduu mandara keessatti nama tokko immoo yeroodhaan sa'aatiidhaan yoo walitti haasaa dhufanii wal tuffachuu tokko jira wal ifachuu tokko jira wanta garaagaraatu jira jechuudha. Kanaaf wantoota yoo hojii madaamii ofii fixanii wantoota sammuu ofii nama bashannansiisu laaluu akkasumas sammuu ofiitiif yeroo ofii kennuu qaama ofiitii yeroo kennu boqonnaa kennu gizee boqonnaa ofii qaama ofii dhiqachuu filachuu bareeduun kunis bu'aa tokko jechuudha. Zimjedhanii namuma bu'aan buufne namuma waa tokko nama fayyadne yeroo dheeraatti kennanii isa wajjin haasaa ooluu irraa bakka yeroo boqonnaa ofii waa'ee amantaa ofii barumsa amantaa ofii barachuu dhaggeeffachuu abbootii amantaa jala seenanii dhaggeeffachuu wantoota nama fayyadan dubbisuu wantoota sammuu nama bashannansiisan dubbisuutu nama fayyada malee nama tokko na jaalate boruttiin heeruma jedhanii nama tokko abdii godhatanii akkanuma yeroo ofii gubuu bu'aa tokko illee hin qabu jechuudha.
heerumni qaxxituma gaafa biyya ormaatii galte abbaan mana ofiisaatii fuudhufa jechuudha kan ana jedhe kuni jechuudha. Kanaaf gaafa san kabajaadhaan maatiin keessii jaalate firri keessii jaalate siraatan fataa jedhee gaafa heerumte yoo miidhamtellee itti gaafatamaan maatii keetii jechuudha. Rakkattee maatii keetiitti yoo dhatte gaafa san si oolchu jechuudha. Yookaan immoo akkanumaan jaaladhe jettee gaafa duuba deemte gaafa maqaa kee cabsite maatiin illee gaafa ati rakkattee wallee taateetti dhatte kalecha ofii keetii jaalattee duuba deemte ofii keetii jaalattee biyya ormaa teechee maallaqattee ergaa turte nuti maal sii goona jedhanii sammuu kee si jeequu danda'u jechuudha. Kanaaf biyya ormaa kan dhufneef maallaqa hojjechuuf waan ta'eef wanta kanarraa of haa eenyu isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoota kiyyaa kana fakkaata jechuudha. Ijoolleen baay'een dogongortanii fataa jedha durboochi keenya dhugaa rabbi nuti warqiidha jechuudha. Eenyudhaaf illee harka hin kennatina fataa jedhaati bakka yaaddan ga'uuf yaada malee waa kaayyoo manaas hin baase qofa yaada malee boru nu fuudha jettanii waa'ee dhiiraa hin yaadina jechuudha. Koongumallee sammuu keessan keessa hin galchina. Yoo heerumuu barbaadan qaxxituma sii galaatii gaa'ila qabadha. Isatu irra bareeda. Ani viidiyoo koo asumarraa nan xumura waan wajjin turtaniif galatooma. Baay baay laayik sheer godha.